Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tubii kun yuutuubii keessaan gabayaa tubii jira. Gabayaa tubii irratti odeeffannoowwan garaagaraa simbiraan gahaan turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aasii akkuma gaafii hedduu keessaniititti odeeffannoo tokko badhee isinii dhufee jira. Xumura qophii kennaatti wajjin turaan affeerra kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa maatiiwwan chaanaalicha like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa yeroo kamuyyuu odeeffannoo beekuu fi dhaga'uu qabdan jennee yaadnee fi akka gataa gaafii keessaniitiin isin biraan ni geenna jechuudha. Kana qofa osoo hin taane waan gaafachuu barbaaddanii fi hubachuu barbaaddan yoo jiraate karaa keessaatiinis ta'e karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin yoo nu gaafattan odeeffannoo isaa isin biraan gahuuf qophii keenya xumurree jira jechuudha. Kanaaf kallattimaan gara odeeffannootti yoo isin seensise mana luukii 75 mukaan ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafata yookaan immoo munni qarshii meeqa nu gaafata simmintoo kuntaala meeqa qarshiitti meeqa walumaa galatti meeshaaleen manicha kanaaf barbaachisan hammami qarshiitti yeroo jijjiiramu immoo hammami ogeessi mana kana nu ijaaru qarshii hammam nu gaafachuu danda'a fi ogeessa dabalatee ijaarsaadhaaf bittaa meeshaaleetiif jechaadha qarshii hammam nu gaafachuu danda'a kan jedhu haala meeshaalee yeroo ammaa gabaa irratti ittiin gurguramaa jiranii fi ogeessonni biyya keessatti yeroo ammaa mana ittiin ijaaraa ittiin jiranii odeeffannoo isaa qabadhee isin dhufee jira herreega isaas isiniif hojjedhe jechuudha. Irra deebuudhaanis hamma xumura qophii keenyatti hordofaa isiniin jira viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumuraatti hordofa xumura irratti manichi kun jalqaba sadarkaa hamma xumuraatti qarshii meeqaan akka xumurame waan odeeffannoo isaa waan kaamu jechuudha. Jalqaba irratti meeshaaleen kunniin kam nu gaafatu kan meeshaalee akkamitti fayyadamuu dandeenya meeshaaleen kunniin qarshii irratti yeroo kana maaliin jirani kan jedhu isin biraan gaha jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti manicha kana ijaaruudhaaf kan barbaachisa egaa mana mukaan ijaarree bolokkeettiin ijaarree dhakaan isaa dirqama nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhakaan manicha kana nuuf ga'u meetir kubii 34 bolokkeettiin ijaarree mukaan ijaarree meetir kubii 34 nu gaafata jechuudha. Egaa kana qarshiitti yoo jiru qarshii 15,000 nu gaafata jechuudha. Naannoo tokko tokkotti makiinaan kan gurguramu makiinaa siinootiraak kan gurguramutu jira makiinaa xixiqqaa walakkaa siinootiraak kan qabatantu jira jechuudha. Isaan kan gurguramutu jira dabilii fi siingilii jedhameeti. Walumaa galatti manicha kanaaf dhakaan jalqaba sarkaasii hamma xumuraatti manicha jala isaa hidhuu dabalatee keessa isaa liishoo gochuudhaaf mana fincaaniitiin hojjechuudhaaf walumaa galatti qarshii 15,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha yeroo kanatti. Itti aansuudhaan simmintoo yeroo kanatti naannoo tokko tokkotti dhabamuudhaan wal qabatee qarshii 540 naannootti gurguramutu jira. Kanaaf yeroo kanatti gatii kana yoo dhaqqabattan manicha keessan yookaan ammoo ijaarsa ijaaruu barbaaddan gatii salphaan ijaartanii xumuruu ni dandeettan jechuudha. Egaa kuntaala 50 nu gaafata walumaa galatti simmintoon manicha kanaaf nu gahu qarshii 27 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Ashawaanii yeroo kana qarshii 6,000 gurguramaa jira makiinaan tokko kan ammoo siinotiraakiin tokko jechuudha. Walumaa galatti manicha kanaa fi naannoo tokko tokkotti gatii kanaa oliin bakka itti jirutu jira. Egaa kanaa olis ta'e kanaa gadi makiinaa hammam akkasiin gaafatu erga adda baaftanii booda qarshii hammam akkasiin gaafatu adda baasuun waan baay'ee ulfaatu miti jechuudha. Egaa makiinaa lama yoo isin gaafate qarshii naannoo keessaniitti ittiin gurguramu 10,000 yoo gurgurame makiinaa lama isin gaafata makiinaa lama qarshii meeqa akka ta'u adda baasuun waan isin rakkisu miti waan ta'eef wanti dirqamatti beekuu qabdan makiinaa hammam nu gaafata kan jedhu beekuu qabdan jechuudha. Egaa makiinaa lama nu gaafachuu ni danda'a. Jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti makiinaan lama nuuf gaha jechuudha. Kanaaf makiinaa lama qopheeffadha. Warroonni qaar qopheeffatan makiinaan lamti qofti isin gaha jechuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan munni manicha kana nu barbaachisu manichi mukaan jalqabame waan ta'eef jalqaba isaa irraa kaasee hamma xumuraatti muka hedduudha kan inni nu gaafatu. Munni kunis gosa hedduutu jira. Walumaa galatti gosa mukkeen hedduu kanneen qarshiitti yoo jijjiiru qarshii 75,000 hamma qarshii 72 hamma qarshii 75,000 yoo qopheessine muka qofaaf nu gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa namoonni tokko tokko muka bituu dandeetta waan ta'eef namoonni baay'ee muka kan ofii keessaniitti yookaan ammoo kan firaa haa ta'u kan maatii keessanii kan ofii keessaniitti fayyadamuu warreen dandeettan yookaan ammoo warroonni keessaniitti fayyadamtan qarshii kana irraa hir'iftanii hammam akkasiin gaafata adda baaftanii beekuu isin waan rakkisu miti jechuudha. Egaa qarshii 72 munni nu gaafata. Qarshii 72 kana keessa herreega waliigala manichi kun itti ijaarame keessa yoo hir'iftan argachuu ni dandeettan jechuudha. Warroonni muka bittan ammoo qarshii 72 yoo qopheessitan isiniif gaha jechuudha. Kanaan kana yoo jenne itti aansuudhaan balbalatu jira jechuudha. Balballi manicha kana kan sibiilaatii fi kan mukaatu jira yookaan ammoo kan irraa sibiilaan kan dalagamuu fi keessa manaatti mukaan kan dalagamutu jira. Manichi kutaa 3 hamma kutaa 4 qabata jechuudha. Kutaa 5 kan qabatu jira. Alarraan kutaa 2 fi keessatti kutaa 3 iddoo itti ijaaramutu jechuudha. Walumaa galatti keessa yoo barbaadan ta'e kutaa 5 isinii qabachuu ni danda'a manichi luukii 75 kuni.
balbalichi kuni balballi alarraa jechaadha kaaree 19.2 kaareen tokko qarshii 2,800 dalagamaa jira. Walumaa galatti qarshii 54,000 yoo qopheessitan isinii gaha jechaadha balbalichi kan alarraa kan sibiila akka amma alarraatti argaa jirtan kana daawwitii isaa osoo hin dabalatin daawwitiin isaa qofti qarshii 21,600 isinii gahuu ni danda'a jechuudha. Balbalichi keessa mana kan kutaa qarshii 8,000 gurguramaa tokko isaa kan immoo qarshii 8,000 dalagama. Kutaa tokkotti barbaaddanii kutaa lamarratti galchuu barbaaddanii isa akka itti galchuu barbaaddanitti qarshii 8,000 herreeddanii meeqa akka isin gaafatu adda baasuu waan isin rakkisu miti jechuudha. Ittaan suudhaanii mana fincaanii alarraa kana qochisiisuu dabalatee ijaarsa isaa kan ammoo dalagamee xumuramuudhaaf qarshii 15,000 akkaataa herreenni itti bahetti qarshii 15,000 isin gaafata jechaadha. Meetira 5 hamma meetira 6 kan dheeratu qarshii 15,000 dalasiisuu yookaan ammoo dalasiiftanii xumuruu ni dandeettan jechaadha. Egaa inni itti aanu kornisiidha jecha kornisii jigsamiidha yoo barbaadan namoonni hedduun jigsamiidhaan nagaafata waan ta'eef manichi luukii 75 kun kaariin keessa isaa akkuma viidiyoo darbe irratti yookaan immoo mana luukii 75 bulokkeettiidhaan ijaaruuf hammam nu gaafata kan jedhu irratti hojjedhee isin dabarsetti kaaree 114 nu ta'a jechaadha. Manichi keessi mana keenna woroon seeraamii galchuu fi jigsamii yookaan kornisii galchuu barbaadan jechaadha. Kaareen takka qarshii 400 dalagamaa jira. Walumaa galatti guutuu mana keenyaa kutaawwan isaa keessatti dabalatee hagicha irratti galchuudhaaf qarshii 46,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a yookaan ammoo isiniif ni gaha jechaadha. Egaa kana yoo goone jigsamii girgiddaatu jira gubbaa eegarchinee girgiddaa jigsamii galchuutu jira qalamii keessaaf alarraan dibuu wal qabatee qarshii 25,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Kanaan kana yoo jenne manicha keenya egaa dhoqqee dhuufni simintoo rukunnama ashawaa rukunnee booda waayir shiboo elektiriikii jechaadha. Shiboo elektiriikii keessa isaa harkisuu qabna. Shiboo elektiriikii keessa isaa harkisuudhaaf qarshii 6,500 nu gaafata jechaadha. Shiboo baay'eedha kan inni gaafatu shiboo furdina qaban kan inni gaafatu jechaadha. Egaa shiboo kana filattanii ogeessa laalchistanii fi galchuu qabdanii jechaadha. Maaliif manni keessan eega jigsamiin isaa galee keessi isaa mootuyyuu qalameen eega dibamee wanti hundi eega xumurame shiboo humna hin qabne kan dafii kan gubatu yeroo galchitan keessa isaatti yoo isin jalaa gubate adagaa hedduu kan immoo miidhaa hedduu isin irraan gahuu danda'a. Mana keessan irraan gahuu danda'a. Deebitanii dalasiisuudhaaf yookaan immoo deebitanii suphuudhaafis haalli isaa baay'ee mijaa'amtu yookaan immoo hin dandamu jechaadha. Kanaaf shiboo furdina qabu yoo fayyadamtan qarshii 6,500 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa manichi qorqoorroo manicha kanaaf ta'u adaamaa qorqoorroo sun taane noormaaliidhaan kan ijaarame jechaadha. Qorqoorroo 75 yookaan lukuun 75 kuni qarshii 30,000 isin gaafata jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaalee kanneen jalqaba irraa kaasee hamma ammatti isinitti himaa ture kanneen gama qarshiitti yoo deebifnu waliigalli isaa qarshii 335 isin gaafata bittaa meeshaaleetiif qofa jechaadha. Wantas biraatti biif qabdan gatii fe'iinsaa waan dabalatu miti jechaadha. Kanaaf muka yeroo naannoo baadiyyaarraa feetan yookaan magaalarraa feetanii galchuu simmiintuu akkasumas ammoo dhakaa naannoo biraarraa feetanii galchuu wantoota kanneeniif hirreen isaas keessatti kan hin baane jecha. Innis qarshii baay'ee kan isin gaafatu fakkeenyaaf yoo tilmaame qarshii 5,000 amma 6,000 caala waan isin gaafatu miti. Kanaaf ijaarsi mana isin ijaaratanii bakka isin meeshaa bittan irraa hammam akka fagaatu waan hin beekneef hirree yookaan ammoo odeeffannoo sirrii hin taane isin biraan gahuun gatii waan hin qabneef kana odeeffannoo kana isinumaaf dhiisa isa biratti yookaan ammoo ofirratti hin dabalatu jecha gatii fe'iinsa meeshaalee kana. Egaa qarshii kanaan meeshaalee manicha kanaaf barbaachisan yookaan manicha kana ittiin ijaarru yoo binne ogeessi mana kana nu ijaaru qarshii hammam nu gaafata isa jedhuu fi qarshii 100,000 hamma qarshii 110 yoo qopheessitan ogeessi mana kana isin ijaaru qopheeffachuu yookaan ammoo ogeessi qarshii kana mana kana isin ijaaruu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti bittaa meeshaalee dabalatee ogeessi mana kana nu ijaaruu fi qarshii 450 yoo qopheessine manicha keenya sadarkaa ajaa'iba ta'een diizaayinoota kana dura isin biraan gaa ture kan amma suuraa irratti argaa jirtan kanneenii fi kan biraas keessa isaa qalamii dibnee ala isaa qalamii dibnee ashawaa garafne kutaawwan kanneen qoonnee balbala isaa daawitee galchine sibiilaas galchine gubbaa isaa kornisii jigsamii galchine bifa adda ta'een diizaayina babbareedoo qarshii 450 qopheessinaan ijaarsisuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irraa qabadhe isin dhufe kana hanga ammaa hordofaa turtanii gaafii yoo qabaattan akkasumas immoo yaada yoo qabaattan karaa koomentiitiin nuqunnama yookaan ammoo koomentii jalatti nu barreessa. Kun isin ta'u taanaan karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin nuqunnama odeeffannoo kamuu isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurree jirra isin jira. Waan hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaadha viidiyoo biraatiin hamuulitti nagaan tura.